Akkam jirtan hordoftoota keenyaa an Daani'el Dibaabaati. Rakkoo nageenyaa shororkeessitoonni Amaaraa lammiilee Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti geessisaa jiran ilaalchisee qondaalota mootummaa amuruutti argaman waliin gaaffiif deebii gochuuf jenna. Egaan turtiin keessan nu waliin haa ta'uun jedha. Egaan yeroo ammaa kanatti nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii dhaa'uu hin barbaanne garuu qondaala mootummaa keessaati. Yeroo garagaraatti mootummaan nu dhaqqabu jedhanii iyyachaatti jiranii har'allee kanuma akka isaan jedhan walumaan hordofna jechuudha. Egaan haga ammaatti ji'uma kana keessa ji'a muddee keessa har'a muddee 8 ji'a muddee kana keessa shororkeessitootni Amaaraa Faannoo jedhaman kun lammiilee Oromoo nagaa 400 ol ajjeesuun isaanii dhaga'ametti jira. Yeroo ammaa kanattis humnoota mootummaa wajjin illee naannoo Kiiramuutti waraansarra akka isaan jiran dhaga'amatti jira. Karaa biraatiin humnoonni mootummaa humnoota naannoo Amaaraa wajjiniin hidhattoota naannoo Amaaraa yookaanis immoo humna nageenyaa naannoo Amaaraa wajjiniin lammiilee Oromoo waraana akka isaan jiranillee dhaga'amatti jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti mootummaan kun gara meeqatti qoodame inni kaan Oromoo waraanaa jira inni kaan immoo Oromoo irraa waraanuudhaaf yegguu socho'ullee argamaatti mul'ataatti jira. Walumaa gala garuu mootummaan kun wanna kana dhaabuudhaaf fedhii akka inni hin qabne jiraattota irraallee waan nageenyurraa hubachuu dandeessu. Egaan turtiin keessan waliin haa ta'uun jedha. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma kan isiniif dirmate qaamni tokkollee kan amma dirmate naannoo sanatti warra wanni kana wajjin lolatti jiru hin jiru warra faannoo kana wajjiniin. Kiiramuu eenyutu galee jira? Lamaan dura naannoo Wallagga bahaa isaan irraa fagoo hankeenyatti nuti warra Guduruu Wallaggaadha. Ayyee humni mootummaa guyyaa lamaan dura galee jira? Naannoo Kiiramuu? Naannoo Kiiramuu. Aanaa Kiiramuu irra galee jira. Ergasiiti naannoo sana waan isin dhageessan maali ajjeechaan uummatarraa dhaabbateera jedhu immoo? Waddi Saalem kan jedhame gandi kana ta'u qophaa'ee kan jiru kan isaaniin boolla qotatee jiru naannoo hankeenyaaf kan isaanii daanganuu gidduu jirudha. Isaan amma haroo maalii jedhama? Haroo Waddi Saalem kan jedhamu biyya isaanii jechuudha. Biyya keenyatti biyya isaanii ta'eera. Biyyuma keenya biyya isaanii godhatanii maqaallee kan biraatti moggaasanii haroo Waddi Saalem jedhanii moggaasan. Achirra taa'anii dintiiree kan isaan Kiiramuu guban. Ammallee jarri kun amma lakkoofsaan hagam ta'u isaanii baay'ee naannoo sana turaniiru yeroo garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin illee walitti dhukaasni akka isaan gidduutti ture dhaga'ameera. Jarri kun garuu baay'inni isaanii akkam warruma naannoo sana ture achi keessaa leenjii fudhatanii naannoo sanatti hojii shororkeessummaa irratti bobba'an duwwaadha moo warri gama naannoo Amaaraati as ce'anii wanna kana gochaa jiranis jiru? Jarri kun duraan baay'inni isaanii ganda baay'eedha. Durumaanis jechuudha. Mootummaarra kan fincilanii laganii baay'inni isaanii jiru. Dabalataan naannoo sadiirraati kun yeroorraa yerootti gabaasaa turre kan dhufaa turan. Naannoo sadiirraa. Naannoo sadii naannoo alaarraa hanga har'aatti illee yaadaa jiru kan jedhamu dhimma keenya milkinaa inni hin lachuu qaama gararraa kanaaf. Amma karaa afuri kan isaan galan. Tokko naannoo Amaaraa
Elias ana da Elias kan yan ka gararra garas kara na mu tike wuce da in kara da jilla kan ka ta su wandar ma kan ji hanjira gara jadi tin da tin wasa ne jira kara sadi ni tike hajiru jannati ina to rayro Aha, mootummaan hagammaatti numa dhagaa garuu tarkaanfii fudhatee lubbuu namoo lammiilee baraaruudhaa fi sochii hagammaatti inni godhe hin turreemni. Ammaatti magaalaa Gamsaa kana keessa aanaa Amuruu Horroo Guduruu Wallaggaa kana keessatti wanti feenu qaqqabee humni jiru hin jiru karaa hin qabnu ibsaa hin qabnu bishaan hin qabnu rakkoon tokkotu uumamellee gamti baanuu jirra jechuudha. Ayyayyee. Karaa jarattiin ittiin galtu karaa sadii moo karaa afurnaan jettan karaa sana meerra naa deebi'aa? Karaa afuridha. Karaa waa baraan qabadheera karaa kan biraan maal fa'i? Dildilmarra ta'u jarri kun garaa garanaa kana dildila addaa eegumsa kan jechuudha. Na jaartee faana muluu gidduutiin naannoo Dabra Elias Boojjam keessa naannoo sadiirra kan jedhamu hambaan tokko jira sammootti kan bahu rigate kan jedhamu tokko. Rigate. Bishaan daasa jecha jira. Aha. Kan malkaa liilloo kan jedhamu jira asuma godinuma keenya keessa gara gadii. Malkaa liilloo? Ayyayyee. Karaa kana Malkaa kan jedhamu tokko hin jira bishaanuma kanarra asumaan jechuudha. Eeyyee. Eeyyee. Cinaatii kan jira deemu jechuudha achirra jira. Baay'inaan hagam ta'uu malummaa isaan baay'inaan lakkoofsaan hagam ta'uu humnoonni mootummaadhaaf jiniin qindaanii hojjetu kan jedhus illee oduun garaagaraa ni jira. Humnoota mootummaa humna ittisa biyyaa Itoophiyaa wajjiniin qindoomanii hojjetu kan jedhulleen oduun ni jira. Haala kanaan akka lakkoofsa Awurooppaatti gaafa muddee 4-5 waraannumti naannoo Amaaraallee gara sanatti ce'anii humna mootummaa wajjin gara sanatti ce'anii erga isaan gara sana gara Horroo Guduruu Wallaggaa dhufaniiti lammiileen Oromoo 400 ol ajjeefamee kan jedhutu jira. Kana maal jettu maaltu jira odeeffannoon? Nuti odeeffannoo akkasitti qabna duraanis jechuudha. Naannoo Amaaraa duukaa waliin kaanee duuluun isaanii ifaadha jechuudha. Maaliif meeshaa gurguddaallee qabu snaapperii, kilaashii, turkii kan jedhamu bireenii qabu. Jarri kun qonnaan bulaa miti wayinis immoo finxaaleeyyii salphaa miti. Naannoon kun deeggarsa gurguddaa qabu. Kun immoo bu'aan isaa eessatti argameera. Baay'inni isaanii hin beekamu. 1000 ollee. Baay'inni isaa hin beekamu. Meeshaan kun immoo eessatti argameera. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa naannoo Jaardagaa Jaartee irratti meeshaan irraa fuudhamee jira. Kanaan duras immoo naannoo Kiiramoo irratti meeshaan irraa fuudhamee jira. Isaan kun meeshaa mootummaan deeggaru ta'uu isaati kan namatti ibsu jechuudha. Amma mee gaafa xiyyeeffannoon isaanii akka mul'atutti namoota meeshaa maleeyyii namoota of dadhabaa ta'an jaarsa jaartii ijoollee waan akkasii irratti kan isaan xiyyeeffatanii wanni kun uummatuma shororkeessuu malee kun uummatuma nagaa uummatuma naannoo sana jiraatu Oromoodhuma gaafa isaan 1977 sana
beelaanii achi dhufan Oromoo naannoo sanatti simatee lafa kennee fi qubachiiseeti jarri kun har'a qalaat jiruuni. Asirratti beelee kanumti sifatee qaamni hin jiru. Biiroo isaan ture naannoo kanarra guddinilla naannoo isaan gadi gabaa sanarratti. Ijaaranii leenjii gayaa bakka sadii irratti leenjifamaa turan mootummaaf ibsaa turre jechuudha. Sagaleen itti dhaga'ama yeroo isaan leenjifaman. Baay'ee isinitti dhiyoodha jechuudha. Kiiloomeetirii daangaa kiiloomeetirii shanii ni jira amma isaan jechuudha. Meeshaa hidhatanii akka jedhanitti mootummaa naannoo Oromiyaa keessaatii warra kana wajjin walitti hidhata kan qabanii fi rakkoo uummatarra ga'u kana humni addaa naannoo Oromiyaallee uummatarraa akka hin ittisneef uummatarraa akka hin lolle gara kan biraatti kan ergaa jiran faatu jira jedhama. Waan akkasii quba qabdu. Kan nuti rakkoo kana keessatti jiran hojjechiisu nama hojjechiisu. Isa kana keessa eenyutu keessa jira akkamiin wanti jiru sadarkaa keenya irratti wanti nuti hin dhalle jiru. Kanan beeknu. Sirriidha. Oromoon naannoo sanatti Oromoon nageenya Oromoo akka tikfamu mootummaan kun fedhii agarsiisaatti hin jiru. Ijoolleen Oromoo ijoolleen yuunivarsiitii jiranii haala amma isin irratti deemaa jiru kana mormuudhaan gidduu kana hiriira nagaa geggeessaa turanii Oromiyaa guutummaa keessatti. Isa kana mootummaan sagalee isaanii ukkaamsuu barbaadaa sochii akkasii gochaa jira. Yuunivarsiitii Jimmaa fa'aa keessatti amma edda galgala bilbila irraa guuraa turanii humnoonni mootummaa kanatu deemaatti jira. Akka uummanni Oromoo wal bira hin dhaabbannee fi waliif hin falmine dhugaa jirtu addunyaan dhageessisneti mootummaan isa kana ukkaamsaatti jira. Lammiin uummataa immoo utuu isin caasaan mootummaallee utuu isin hin hafin rakkoo guddaa keessatti argamtu. Lubbuun uummataa rakkoo guddaa keessatti argama. Isa kana egaa hin beektu jennee yaadna. Mee caasaa mootummaa keessaatii qaamni nuti dubbisuu dandeenyu bilbila yoo qabaattan bilbila nuu kennuu dandeessu? Naannoo kanarraa moo? Naannoo keessan irraa tun taane giddugaleessa irraati. Caffee Oromiyaa fa'itti giddugaleessa irraati. Mootummaa federaalaas haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa irraati. Bilbila isaanii yoo qabaattan bilbila harkaa fa'aa yoo qabaattanii fi bilbilee dubbisna. Rakkoo kanammoo akka rakkoo uummanni naannoo kanarraa akka inni buqqaatii ta'u asiin godina kanarraati shaambuu gaditti achiin naqamteeti gaditti tokkollee Oromoon akka inni hin jiraanne akka uumsi naannoon sadii nurratti qaqqase amarri nurratti qaqqase kana akka nu beekamu yeroo irraa yerootti kan nuti ibsachaa turre. Humni nageenyaa maaliif dafee nu qaqqabu kan jedhu kunis yaadni keenya mootummaatti guutummaa nuti gidduu yeroo kana keessatti. Ayyee egaa nuti. Humna mootummaallee ajjeesaa akka isaan jiranidha. Warri kun humna mootummaarraa
rakkoo kana dhaabuudhaaf gara achitti bobba'ellee irratti tarkaanfii fudhatanii lola irratti bananii ajjeesaa jirudha. Guyyaa Makaleessaa irratti koo naannoo warra guduruu Wallaggaa sana naannoo kaasii sana inni kun hangafa nurraa hin kenne isaan kana nageenya uumuuf nageenya deemaa jiru uummata afaan jechuudha. Beekamuun namni nuti deemaa jirullee kanatti deemaa jira. Jiru kilbii keessa qabatanii deemaa jiru jechuudha. Yaadni isaanii akkatti rabbi kennamee fi malee. Namni kun naannoo gara keenyatti naanna'aa hin jiru rakkoon irratti uumaa jira kan jedhamu jechuudha. Ayyee nuti egaa isin hordofnaa haala isin amma keessa jirtan kana Oromoon addunyaarra jiru iddoo hundumaatti addunyaa beeksisuudhaaf sochii gochaatti jira. Maatiin namoota ala jiranillee utuu nafin ajjeefamaatti jiru kana kan dhaga'ame. Akkuma isin argitan dhala namaa mormarraa kutanii ittiin akka faachaatti fuudhanii naanna'aa turanii shororkeessitoonni Amaaraa kuni dhugaa Oromoo immoo dalga jallisuudhaan akka waan Oromiyaa keessatti lammiin isaanii duunaan sana ijaa baafachuudhaaf kana godhaniitti illee odeessaa jiru. Haga ammaatti ragaa qabatamaan tokko illee hin argamne. Egaa kana fakkaata Oromoonni waan kanarratti bakka hundumaatti yeroo ammaa kanatti tokkummaadhaan socho'aatti jiru. Walqoodiinsi hin jiru akkuma tarii isin dhageessanii. Ameerikaa keessatti illee hiriira nagaatu gaggeeffamuuf jira gara muddee 13-14-15 kana mootummaan federaalaa Itoophiyaa rakkoo kana furuu utuu danda'u Oromiyaa keessatti dhumaatii uummatarraan gahaa akka inni jirudha kan kaafamaatti jiru. Akkuma immoo tarii isinis quba qabdu dirooniidhaaf xiyyaaraan mootummaan federaalaa mootummaan Itoophiyaa lammii keenya iddoo garagaraatti akka inni ajjeesaa jiru dhaga'amaatti jira. Kana kanas balaaleffachuudhaan hiriirri nagaa deemaatti jira. Walumaa gala waan isin jechuu barbaadu waan isin keessa jirtan baay'ee hirriba nu dhoowwaatti jira. Gara fuulduraatti yoo rabbi jedhe waan kun hin jijjiiramaa rabbii lubbuun isin haa tursu. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa.
ايوه ayyee 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 rabbiin isinii kadhannaa hin dabarsina nuti hin dabarsina oromoon hundu akka dhaga'u carraaqqii ni goona rabbii isinii wajjin haa ta'u isinii waa'ee keessan falmuu hin dhaamnu ittuma fuufna amma oromiyaan guutuu guutummaatti humna alagaarraa humna diinaarraa bilisa baatutti Oromoon hundumtuu yeroo ammaa kanatti bahee waliin dhaabbachaa jira. Wanna kana ittuma fuufnaa amma nageenyi keessan mirkanaa'utti jabaadhaa rabbi isin ijjinaa ta'u. Galatoomaa. Egaan hordoftoota keenyaa kun kan waliin haasaa turre qondaala mootummaa keessaa kan naannoo Amuruu keessatti argamu magaalaa Agamsaarraati ture. Yeroo ammaa kanatti haala walitti guuramanii bakka tokkotti akka isaan argamanii fi yoomduuna jedhanii yaaddoo hamaa keessatti akka isaan argamanidha kan dhageenye. Humnoonni mootummaa gidduu kana naannoo kiiramuu keessatti bobba'anii akka isaan jiranii fi isaan illee humnoonni shororkeessitoota faannoo kun ajjeesaa akka isheen jirtudha kan dhageenye. Karaa biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo jaardagaa jaartee keessatti akkasumas kiiramuu keessatti tarkaanfii finxaaleeyyii Amaaraa shororkeessitoota Amaaraa kanarratti dhiyeenya kana fudhachuusaa dhageenye jirra. Haa ta'u malee jarri kun shororkeessitoota gadi ta'anii fi bakka tokko duwwaatti waan murtaa'an miti. Bakka garaagaraa keessatti deemanii akkuma jiraataadhaa fi caasaan mootummaa ammanuuf ibsetti nama argan hundumaa akka isaan ajjeesaatti jiranidha. Daa'imni nafuu, dargaggeessi nafuu, namni lubbuun keessa jiru hundumaa akka isaan ajjeesaa jiranidha. Egaan kanatti deemaa jira jechuudha. Akkuma dhageessan wanti odeeffannoon humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa keessa seenanii humnoota federaalaa wajjin warra kana tumsanii tarkaanfii uummata irratti fudhachaa jiraniif uummata ajjeesaa jiran illee nuuf mirkaneessanii jiru jechuudha. Kan kana mirkaneessee caasaa mootummaa keessaati. Egaan caasaa mootummaa Finfinnee jiru kan naannoo Oromiyaa qunnamuudhaaf yaaliin nuti goone hagammaatti nuuf milkaa'in jira. Warroonni naannoo Finfinnee keessatti argaman bulchiinsa garaagaraa keessatti warri argaman warri nuti dubbisne caasaan kun caasaa naannoo Oromiyaa laallata malee magaalaan keenya nagaadha kan jedhu fa'aa kan jedhantu jira komishinariin tokko. Egaan gara fuulduraatti carraa argannee yoo mootummaa naannoo Oromiyaa qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisuu dandeenyee fi carraaqqii goonaa jechuudha. Waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru waan haala yaadda isaa irratti argama. Barattoonni Oromoo hiriira nagaa akka isaan ba'anii dhugaa Oromoo kanaaf hin falmine Oromoo baraaruu mata duree jedhu jalatti hiriiranii hiriira nagaatiin kan isaan gaafachaa jiran. Mootummaan kun yeroo ammaa kanatti bilbila harkaa guuruudhaan darara garaagaraa barattoota irraan ga'u akka isaan hiriira nagaa ittiin fufne gochuudhaaf dhiibbaa irratti gochaa jiru. Adaamaatti itti dhukaasanii aara ija nama boossisu itti dhukaasanii miidhaa akka isaan dhaqqabsiisanidha kan dhaga'amatti jiru. Bakkoota garaagaraattis kanumatu deemaa akka jirudha. Egaan gara fuulduraatti waan kana hordofnee hiriirri nagaa deemaa jirus rakkoon lammiilee keenyarraa shororkeessitoota Amaaraa kanaan gahaatti jiru. Garamitti akka deemaa jirullee jala buunee hordofna. Oromoon yeroo ammaa kanatti siyaasa garaagaraatiin wal qoodee bakka meeqatti wal qoodee gufuu ol dura kakaa'uu dhiisee waloodhaan qabsaa'ee Oromoo baraaruu irratti akka hirmaatu gaafanna jechuudha.
Yeroo ammaa kanatti kaan wanni isaanii eeggachuudhaaf jecha siyaasa keessatti deeggarsa hunduma biraa argachuudhaaf warri Oromootiif qabsoofna jecha shororkeessitoota amaaraa shororkeessa jedhanii waamuu warri hin barbaanne illee ni jiru. Dhugaan lafarratti kan mul'atee jiru kan dhala namaa mormarraa kutu gogaarraa quncisu abiddaan gubu shororkeessa duwwaa miti maqaan biraantu jiraate illee waan itti waamuudhaaf booda nu deebisu hin jiru. Kun dhugaa addunyaa keessatti waan qabatamaadhaan mirkanaa'eera. Oromoonni biyya alaa jiran sochii garaagaraa gochaatti jiru. Akkuma beektan Oromoonni Awurooppaa keessa jiran hiriira nagaa Noorweeyitti, Ingiliziitti, Jarmanitti gaggeessaa jiru. Oromoonni Ameerikaa keessa jiran DC'tti akkasuma Minisoota bakkoota garaagaraatti qophiitu jira. Akkasuma Atlaantaa keessatti illee hiriirri nagaa tureera. Eegduma kana jechuudha. Egaan gara fuulduraatti sochii Oromoo kana qabsoo Oromoo kana Oromoo baraaruu mata duree jedhu jalatti sochii godhamaa jiru jala buunee hordofnee kan isiniif gabaasnu ta'a. An Daani'el Dibaabaati Finfinnee Niwus Neetwoork irraa waan waliin turtaniif galatoomaa.